asirratti gaachuu baatte dhungachuu hin taadhiisu. Dhaqxee keessaan gaafa toora guma rakkina dhungachuu qabaatte. Dhalaan obboleettiin kiyyaas keessa jirtu. Dhaqi keessaan isa gaafadhu yookiin nama biraas gaafadhu rakkoodhaan hin jiru. Akka inni dubbatu kan godhe dhalaa sana gaafsan. Ani sarrayyuu isheetan qalbii cabee mucaa sanatti. Mee amanuma rabbiin hayaa gam namarraa kaasedha. Intini keessa dhungachuu hin danda'ama jette. Gaafachuun ol kan qabu. Gaafachuun mirga ishiiti. Garuu miidiyaa rakkas ba'anii gaafachuun faayidaan isaa maalidha? Xiqqeenya yoo taate malee dubartiin islaamaa akkasiidha yookiin sheekni islaamaa akkasiidha malee faayidaan walii daballu maalidha? Asirratti kana dubbannee nama barsiisnaa dhuguma. Fatwaas kennoote keessaa waan namatti himne irra caala miti. Waan namti nama irra barsiisamurra faayidaa isaarra maal isaatu baay'ata? Miidhaa isaatu baay'ata jechuudha. Saniifuu Bashiiriin waa takka fatwaa isaarratti haraama moo halaala? Dawaanatti godhin qabwa. Haraama moo halaala? Maaloo haraama moo halaala? Qaama haadha saala dhungatu haraama moo halaala? Haadha manaa qaama isii dhungatu haraama moo halaala? Kana qofa deebis. Moo kan qabwa dhiisinurraa akkana waliin yaanoon. Haraama jechuun maqaa rabbiitiin si gaafadhe yookaan halaala. Bas afaan illee sitti hin badu. Injiru sin jedhe. Haraama salaala fida kooddu nasi fida na dhageeffadhu. Baay'ee nasi natti fida. Akkas haraama. Ummata dhagaa. Halaala salaala sin jedhan nasi. Nasiin ittiin jiru haraama. Halaala sin jedhan. Haraama reede haraama jedhe. Tanuma jedhu. Eegan jirre ayitsaan maaltu haramsere? Eegan jirre maaltu haramsere? Maaltu haramsere eegan jirre? Nasi fidi sin jedhe. Sin fida maaltu haramsere? An haraama sin hin jenne. An haraama salaala sin jedhu. Haraama miti jedhe. Si fida nasi dhageeffadhu. Si fida an si fida dhageeffadhu nasi halaala ta'uu an si fida na dhageeffadhu. Quraana fadhiisa nasi naa kenna ayye. Ayye. Quraana fadhiisa. Kootu hin jarjarin na dhageeffadhu. Ayye. Nasi quraana fadhiisaa fidi. Dubbadhu Bashir muutirraa kaafadhu. Nasi quraana fadhiisaa halaala ka jiru natti agarsiisu. Akka galatoome Ustaas Faraan. Akkas. Muutirraa kaafadhu nama muutirra qabeena fakkaate muutirraa kaafadhu Bashir. Okay, Ustaz Ahmad dubbadhu gidduu kana waan dubbattu yoo qabaatte hanga inni as deebi'u. Hin dubbachiisinaa jeequuta hin dubbachiisinaa eenyuunu. Hin dubbachiisinaa haa xumuru. Nasi quraana fadhiisaa halaala ta'uu sana. Baddu aboo ummata maal aboo poolisii afaan hin baniin poolisii narraa usa aboo afaan hin baniin poolisii afaan baniin mana keetiif afaan bantaa buleessu. Dhageeffadhu. Sii fidaa dhageeffadhu carraa naa kenna. Lakkaan iyyinaa carraa naa kenna. Wanni ani isiniin jechuutti jiru. Qur'aana Rabbii keessattii fi arraba lisaana arraba ergamaa Rabbii keessatti dubartii haadha manaa alaalaa yoo isin jabaate daabboon isii dhungatuun haraama ka jedhu ragaa naa fida carraa isinii kenna. Kun isa dura maqaa Rabbiitiin isin gaafadhe sagaleetti jallee waraabaa dabarsa rakkoon qaban kanarra. Lammata immoo wanni Rabbiif rasuulli hin arrabsin alayhi salaatu wassalaam haraama ta'uu hin danda'uu jedhan akka basharitti nama haraama ta'uu danda'a jedhu ragaa naa fida. Salaamu alaikum. Asirra qadaadee isin gaafadha. Sanirra imaamman itti aanna sahabaa itti aanna waan feetan jedhuu dandeettan ganna buuftanii. Ayyee Muutu waca takka malee.